baga rabbiin eegi turtii torbaan takka eega torbaan lamaati baga rabbiin walitti nu deebise. Haya rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhu nu eeyyame rasuuli sallallahu alaihi wasallam fuudhu nu eeyyame maaliif fuudhu nu eeyyame? Shari'aan islaamaa waan hunda ragaa waliin deemtu waan ta'eef rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhu kan nuuf eeyyame jira jecha. Haya rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhu nu eeyyame rasuuli sallallahu alaihi wasallam fuudhu nu eeyyame maaliif fuudhu nuuf eeyyame? Sababaan hikmaan gartee rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhu nu eeyyameef maaliif rasuuli sallallahu alaihi wasallam fuudhu nu eeyyame maanonni inni fuudhu nu eeyyameef? Tokkoffaa wanni gartee rabbii subhanahu wa ta'ala nu eeyyame rabbii rasuuli sallallahu alaihi wasallam nu eeyyameef ifaaful farj qaam saalaa kan gartee tiffachuudhaaf jecha. Eegi gartee fuutee eegiin fuudhini qaam saalaa kan keessatti tiffachuu hin dandeettu. Eegi fuudhii karaan godhamin maaliif jennaan rabbii subhanahu wa ta'ala ilma namaa kan yoo uumu fedhii waliin uumaa jecha. Fedhii waliin eegis uumeen booda akkanumas siin lakkisu. Si uumaa rabbiin gartee nu uumaa waan nu barbaachisu hunda ni beekaa jecha. Maaliif jennaan namni tokkoyyuun maashin tokko eegi hojjete maa waliin baasa maanuwaalii waliin baasa. Maaliif jennaan waan isaa barbaachisu tocha waan isaan barbaachisu hin tochinaa jira. Maanuwaalii waliin qopheessanii baasan. Maanuwaaliin kennumaani Qur'aanaa fi hadiisa jecha. Wanni rabbiin subhanahu wa ta'ala karaa godhee rasuulii karaa nu godheef maan tokkoffaan akka nu qaam saalaa keenya takkaan tiffannuufi jecha. Lammaffaan ammoo akka gartee sakiinaa argatuuf tasgabbii argatuuf akka tasgabbooftuuf jecha. Akkasumas akka gartee atiin gar haadha mana keetii kanatti qananiituufi jecha. Rabbii subhanahu wa ta'ala maan nuun jedha wamin aayaatihi mallattoo rabbii subhanahu wa ta'ala guddataa isaan nu qajeelcha keessaa tokko an khalaqa lakum rabbii subhanahu wa ta'ala isanii uumuudhaa jedhe. Min anfusikum nafsiya teessanirraa azwaajan dubartoota niitowwan teessan isanii uumuudhaa jedhe. Litaskunuu ilayhaa akka gartee gamisiitti qananiitaniif. Waja'ala taasisee jira bainakum jidduu teessanitti mawaddatan jaalalaa fi warahma rahmata rabbii subhanahu wa ta'ala godhe jira jedhan walii naasu. Wani rabbii subhanahu wa ta'ala durs jaalalu godhe rahmata walii godhu dudduuba aanseef maal? Wani rabbiin durs jaalalu godhe lammaffaa gartee walii rahmata godheef namatti yeroo jalqaba waliin fuudhisan akkaan wal jaalata parsentii 100 wal jaalata haa jennuti. Eegi ammoo mana dhufanii waliin ba'anii parsentii 50 irraa qannasta. Eegi ilmeen dhalatte 50 sulleen hin jirtu. Maaliif ennaan jaalalii hunduu ees deebi'a gara ilmee sanii jecha. Yeroo sun maanti jira walii naasu jira jecha. Jalqaba irraa macarashaa namni akka tokko waliin jaalatu sun beekamaa waan ta'eef jecha. Tanaaf maani akka gartee ati gannisii qananiituuf rabbii subhanahu wa ta'ala fuudh kan nam dhiiratiif nam dubraallee karaa nu godhe jecha. Akkasumas kaitaan sadaffaa qabxii sadaffaa irratti wanni rabbii subhanahu wa ta'ala karaa nu godhee fi hifzul ansaab nasabii kee gartee akka inni tiffamuuf akka abbaa nam dhala namii beekuuf akka haadha nam dhalti gartee namii beekuuf. Eegii gartee fuudhi kun hin jirre namu akkanuma dhalaa deema abbaan eenyu akka inni eenyitaatiin beekamu jechuudha. Sanyiin namaa eenyu akka taatiin beekamu. Akka namii akkasumatti addaan faffaca'ee hin hafneef akka namii waliin wallaalleef jecha. Tanaaf fuudhi rabbii subhanahu wa ta'ala maan karaa nuuf godhe jecha. Afuraffaa irratti ammoo akka gartee namni kun laftaan irratti hafuuf jechuudha. Hafteen namaa akka namni laftaan irra jiraatuuf. Eegi namni wal fuudhee dhal taate hafteen namaa addunyaa irraa hin citti namni nuun dhabamaa jecha. Sabab kanaaf maan rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhi karaa nuuf godhe jecha. Akkasumas namni fuudhu kuni akhlaaqa gaarii horata. Yoo inni nu duraan nam gaarii taate yoo jalqabi inni nu namu gartee amal badaa qabaatiin ta'in eegii fuudhee namni amal badaalleen itti gaafatamummaa waan itti dhagaamtuuf maal amal gaarii horata jecha. Sababa kan hundaaf maal rabbii subhanahu wa ta'ala fuudhi kan karaa nuuf godhe jecha. Fuudhi kun hukmiin isaa shari'a keessatti maal? Hukmii fuudhaa tunini namaa namatti
والأبدي شاددة نمسين الرا واجب تاتو جرا نمفوري كون الرسولنا تاو جرا نمني الرا جبما تاو جرا شوفوا نساتو جبما نمني تاو جرا نميسي واجب الرتاتو إذا كان شخصا يخاف على نفسه من وقوع في الزنا نمني توكو إيجي نفسية تنرى وفي تنرى ديتا تيجا زنا كيسينو نفسية وفي ركدت وكان يقدر عليه فودو أمو كدن ديو تاتي وان التين فودين كبا نفقا باسين كبا أكاسما نفسية سنة وفي تنرى رزينا ديتا تيجا نمسو مانسا دركا من رتاتي يجو فودون ومن لم يستطع نمين دن دين نمو فعليه بالصوم صومو كبا جنة جرچا تناف إيجي كدن دتات نفسية وفي رتم وإيجي كزينة تات إتكار تاتي مالتاو كبا فودو كبا فودو يرو سندر كم رتا يجا نم كسي نم كمي فمو اتيام ما تا تكيا مو سنة تا نم کرتے فودو دندو نم فودو دندو أكاسما سمو نفسية وفي رت زينة إني نم كسي سنة رتا يجا فودي أكو لما إسلام أجراني صدفان نمي إني أمو جبما رتاو نم کرتے एगिद बर्ची वोल फूडेले जिमा इंधन देने थाते साव मालितिफ साव उम्रीन देमतेफ साव रुकुबुफ एगी जिमा तकी इंधन देने थाते माली फूडुनिसा errat makruhta taki jibbama ta jecha manif yoo jennu waan nami rakkatuuf jecha kanirraa nami rakkatu waan danda'uuf takki dubartii sun eegi fedhii hin qabne inni rakkachuu danda'a yoo namni dhiira sun fedhii hin qabne dubartii sun rakkachuu dandeetti jecha sabab kanaaf maal ta'a makruh ta'a jibbama ta'a jecha dubartiin filatamuu qabdu shari'a islaamaa keessa fuudhuu fi filachuullee barbaachisaadha dubartii akkamii filannaa yoo jenni taate isii diinii qabdu isii gartee tifamtu taate taakkasii fuudhuu qabna yoo dubartii taate yoo dhiirallee taate nam gartee diinaa qabu nam soomee salaatu nama ibaada qabu nama akkasii ilaallannee filachuun nurra jiraata jecha rasuuli sallallahu alaihi wasallam hadiis keessatti maan nuun jedhanii tunkahul mar'atu li arba'in dubartiin tokko wanni isii fudhamtuuf takki wanni isii laallatamtuuf waan afurii fi nuun jedhu walii hasabihaa gosa isiitiif walii jamaalihaa bareedinni isiitiif walii diinihaa diina isiitiif takki namni filachuu danda'a jedhan rasuuli ammoo fasfar bidaati diin taribati yadaaka ta diina qabdi filadhii jedhe tamuu keessaa ta filattuu qaban kamii nam dhiirallee yoo taate kan inni filachuu qabu nam dubartii gartee diina qabu war diina qab rabbu naatochuuti war diina qab rabbu naatochuuti diina islaamaa tan fudhatee war itti buru rabbu naatochuuti islaam maqaa rabbu nun taasisin diina ufii fudhatee nami kan rabbuun sun jecha nami rabbii fi hin amanamin nami inni amanamuuf hin jiru rabbii iyyuu amanamuu didee rabbii sumayyuu nam kaan akka inni amanamuun hin jirare hin jiru jecha tanaafu nam birallee rabbi birallee ka filatam qabu kamii nam rabbii ufiitiif amanamee jecha war rabbii ufiitiif amanam rabbu naa taasisuuti tanaaf nami filatamuu qabu kamii yoo jennu ka diina qabu jecha dubartoollee taallee keessa rasuuli sallallahu alaihi wasallam tamii filadha jedhee tazawwajul waduuda wal waluuda dubartii gartee tasjaalattuu fi taakkaan heddeessitee dhaltuu filadha jedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam yoo dhal biyyattitti yoomaan hin jirtu shari'a islaamaa keessa wa'mur ahlaka bis-salaati waz-zakaat rabbiin maan jedhu warkan kee salaataaf zakaata jaji jedhu laa nas'aluka rizqaa nu rizqii sin gaafannu rabbii subhaanahu wa ta'ala isanillee warrallee ijoollee teetillee narra zaqaadha rabbii warkeetiif gartee sillee nattu razzaqaadha rizqii sin gaafannu ammoo soomama salaata ta'a rabbii qofatti jaji jedhu rizqii homaatu sin gaafannu inna allaha huwa razzaq rabbiin namaa hire jechuu rizqii mulunu hiree hunda namni namaa hiru eenyu kan namaa hiru eenyu rabbii jechuu tanaaf baay'eellee odhallee rizqii ofii olii dhalate jechuun namni kamuu rizqii tamuu ati kooddii sii ollaalturre rizqiin sun kooddii tan ta'in ollaaltu odati biraa baqatteellee rizqiin tantee sun tam dhufte si dhaqqabdu jecha tanaafuu rizqiin harki rabbii kee jirti ofis samaa'i rizqukum wamaa tuu'aduun rizqiin tamuu harkum rabbii kee jirti jecha
Akkasumas dubartii tokko yoo kalaallattee irraa baataate maaltu sir jira? Karaa sir jira jecha. Karaan tun shari'a Islaamaa keessatti akkam ulaagaa akkamii qabdi? Ulaagaa duraa keessaa namni Islaamaa bira irratti kadhachuun dhowwaadha jecha. Namni dhibiin kadhatee jiru kadhagee habeettu dhuftee irraan kadhachuun maal dhowwaadha jecha shari'a Islaamaa keessatti. Lammaffaa irratti dubartiin dhiirsa biraatiin wal hiikte yoo ta'e dubartii dhiirsa biraatiin wal hiikte kagartee xalaaq dhumaa irra jirtu dhuftee zaahiraan dhuftee gaafachuu shari'a Islaamaa keessatti dhowwaadha. Zaahiratti dhuftee gaafachuu yoo ammoo bir dubbatti taate bisiin gartee xalaaq sadeessoo gubba jirtu bir dubbatti taate silanallee fuudhu fedhattee waan akkanaa isii ka dubbatti taate sun dhowwaan qaba. Ammoo zaahiraan dhuftee dubartii iddaa eegachuu jirti gaafachuun dhowwaadha jecha. Sadeessoon ammoo namni dhufe ittiin mari'atame dubartii tan fuudhu fedha yookiin ammoo mucaa kan fuudhu fedha jettee dubartiin tokkollee mari'achuu dandeetti. Namni sun inni agartee na fuudhuu barbaada jettee eegi mari'attee namni kun nama akkamii jettee eegi gaafattee itti himuu qabda jecha. Dhugaa itti himuu qabaa jedhan. Sahaaba keessaa Mugiira jedhanii namni tokko maal jedhaa? Waxxaatii nama waxxaatiitiin yoo fuudhu fettan hin mari'atinaa jedhe. Maaliif jennaan nam tokkotu waan maal na godhe jedhe dubartii wayii fuudhuu barbaadee agarsiisee dubartiin tun akkamii jedheenidha. Innaan an dubartii tan akkas fuutu hin barbaadu jedheenidha. Intala agarsiisee intaltan fuudhuu fedhaa jennaan an akkati intaltan fuutu hin barbaadu jedheen. Maaf jennaan bar gaaf takka nama wayii dhungachuu jira argee jedheen. Ufirraa lakkisa abaan kaan Mugiira jedhaniin. Ufirraa lakkisnaan maal jedhee yeroo xiqqoo tokkoon booda namni inni gaaf kaan dubartii sun fuudhuu barbaadaa jedheen intaltaan fuudhee jira. Haa abboonan akkasanaan hin jenne akkamiin fuutee jedheen. Ennaan eebeetta dhuguma namni gaafas dhungachuu jira kaan arga baay'isiitii jedhe. Akkasittillee hundi waan jiruuf tamuufuu namni gartee gaafatanii dhugaa namatti himuu qabaa jechuudha. Akkasumas kadhaan tuni beellamuun sii godhame malee dubartii tokko eegii kadhattee hatta agisa otoo sii beellamanillee gaafsuun fuutaa jedhanii otoo sii beellamanillee dubartiin tun ajnabii sii ta'uu irraa hin deemtu. Qabxee afuraffaa irratti dubartiin tun ajnabii sii ta'uu irraa hin deemtu osoo kadhattee siif beellamanii gaafsuun sii kenninaa illee jedhanii. Kanaafuu mana haadha keetti yaamtee beeksisa utuu buuqitettee eegii golii gaffiddellee hin taatu jechuudha wanni gosa kanaa. Harka fuudhuun hin eeyyamamu. Rasuulli maal jedhan? Ana laa usaafihu nisaa. An dubartii harki fuudhu jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu ajnabiin harkallee ol fuudhuun shari'aa Islaamaa keessatti dhowwaadha. Kanaafuu yaa kadhatee bittaa yaa kennanii fi garuu ni kan hidhan. Osoo ni kan hidhatin akkamiin namni yaa kennanii fedhee waliin deemu. Hin taati jechuun shari'aa Islaamaa keessatti fudhatama hin qabu. Akkasumas nam tokko eegii kadhattee gari siillee laaluun ni danda'amaa jecha. Deemtee laallachuu ni dandeetti. Kan isiin si argin dhokattee faa jecha. Laaluun shar'iitti ni danda'amaa jecha. Ulaagaa ni kaadhaa. Kadhaa eegii laalleen booda achiin boodumaatti taana ni kaadhaa jecha. Ulaagaan ni kaadhaa. Namni ol fuudhu kun lamaan beekamuu qaba jecha. Ulaagaan ni kaadhaa keessa tokkoffaan namni ol fuudhu kun lamaan beekamuu qaba. Abbaan gad dhufee intaltii tokko sii kenne eegii jedhin taatu. Eenyu intaltii maqaa dha'uu qaba jecha. Dubartii sun tamii eebelu maqaa isii dha'ee eebeluu walitti sii kennee jira jechuu qaba. Beekamuu qaba jecha namni ol fuudhu kun lamaan. Intalumti tokko sii eegi abbaan nama taa'ee jiraa jiruuf naa intaltoo tokko sii kenne intalka keessaan beekamu hin taare akkasitti hin taatu jecha. Lammaffaa immoo ridaan kulla min zawjayn bil aakhar. Warri lamaan wal jaalachuu qabu. Kan intalti jaalattu kan mucaan hin jaalanne fuusisuun hin ta'u. Kan mucaan jaalatu kan intalti hin jaalanne fuusisuun hin ta'u. Marroo haadhaaf abbaan qofa wal jaalataniif walis saahiboomuu fedhan warri gartee firoomuu qofa waan fedhaniif fedhiin faamilii lamaan ilaalamtee nam fedhii hin qabne dirqisiistee nam kan fuusisuu hin qabu. Dudduuba rakkoon tun warri kan lamaan dhiisii faamilii tallee marroo hin qabneef hin barbaachisu jecha wanni gosa kanaa. Dirqama jechuudha. Shuruuxa gartee nikaadha keessaa warri lamaanuu jaalala walii qabaachuu qabaa jecha. Gaafatamuu qaba.
رسول صلى الله عليه وسلم ما جني لا تنكه الأيم حتى تستعمر دبرتين دران فودمتي جرتو أجا مريتي سفمتو مري سفمتي أكنا فودمتي جرا ولا بكرة حتى تستأذن تامو دران فودمين تدران فودين جيشا أيام سفمت ملء فودمتو جرا نجافتن إبلو سفورو في رفيتا سنجت سات يوسيني يوم فلو جتمو أروما دابتي جيشا مرة أبان فريف تكي مرة حديث فيتف فودون دنديت هنا يمامو جيشا akkasumas yeroo nikaan hidhamu ragaan jiraachuu qaba. Ragaan jiraachuu qaba jecha. Nagaan lam jiraachuu qaba jecha. فلا يصح إلا بشهيدين عادلين مسلمين بالغين عادلين namni gartee nikaa godhamu namni gartee ragaa godhamu sunis nam muslima nam baaliga nam haq dalagu nam akkana ta'u qaba. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam maan jedhani sallu ala nabi rasuuli sallallahu alaihi wasallam callistani bar salaamu alaikum ubachuma jirtani waan isan jirran isani galu jirti nami raga godhamu qabna bakka miti jenne nam muslimaa ta'uu qabaa jechuun nam kaafiraa ragaan godhatu fuudha irratti jecha nam lama ragaan nami lamaan sun nam muslimaa ta'uu qaba baaliga inni akkasumas nam dhaqab nam ballagi namu addaan baafat ta'uu qaba akkasumas nam xiqqita dalaga ta'uu qaba rasuulli sallallahu alaihi wasallam maan jedhani laa nikaha illaa bi waliyyiin malee nikaan hin ta'uu jedhu waliyyiin bakka bu'aa dubartii takkaa jecha nam dubartii san bakka bu'u nam sun jecha way abbaa ta'i way obboleeyyaa abbaan jiru obboleessa jecha obboleessa abbaa isiifa akaakuufa nam akkas nam dubartii bakka buusun jecha waliyyiin akkasumas nam warri kun lamaan wal fuudhu ragaa ta'u nami kan malee wanni kan malee ta'e wamaa kaana gayra dhaalika fahuwa baaxilin wanni kan lamaan malee ta'e nikaan sun hin jirtu baaxilaa jechuudha waan waliyyiin keessa hin jiru karagaan bir hin jiru nikaan sun hin jiru jechuu baaxila sani galami baaxila jechuu eegi waliyyiin hin jiru eegi ragaan lamaan hin jiru maaniif ragaan kun godhame bulan abbaan fuudhu kun mormachuufa danda'a sababa kanaaf godhame jechuu ragaan kun lamaan akka warra lamaan waliin mormanneef inni nan fuudhe isiin nan fuudhe akka namni waliin mormanneef jecha akkasumas warri kun lamaan waan wal fuudhirraa waan wal fuudhuu warra dhowwirraa bilis ta'uu qaba jecha waan warra lamaan wal fuudhuu dhowwirraa bilis ta'uu qaba akka soddummaa fa'a akka gartee harma takka waliin hodhuu fa'a akka firummaa fa'a wantoota akkanaa ka wal fuudhuu dhowwan irraa bilis ta'uu qaba jecha warri kun lamaan ka wal fuudhu ulaagaa kan shanaan jecha ulaagaan nikaadha namni tokko nikaan isaa hidhamuuf ulaagaa kan shanaan guutachuu qaba jecha harkaan isaa irraa ammoo warri lamaan sun argamu warri wal fuudhu kun lamaan maal ta'anii waan warri lamaan wal fuusisu dhowwirraa bilis ta'anii warri kun lamaan argamu akkasumas waliyyiin kun eeyyame fuusisuu dubartan nami fuudhu sunis eeyyame yaa fuudhee la fudhadheedhe fudhachuu qabaa jecha harkaanii siitan fakkaata. Gaggabaabsinee ilaalla. Eegni nikaan hidhameen booda immoo maanti jira maharii jira jecha maharii jechuun huwa maalu alladhii wajaba ala zawjii daf'uhu li zawjatii horii gartee dhiirsirraa fuudhamee dubartii saniif kennamu bisaaba biaqdi nikaa sabab gartee nikaan kun walitti hidhameef horii nam dhiiraa kan irraa fuudhamee nam dubiraa kanaa kennamu jechuudha meherii kun. Meherii kun waajiba jechuudha.
fedhii waan namni nama kennu miti. Meerii kun maal dirqamaa jecha. Odoo guddatellee osoo xiqqaatellee meerii kennuun waajiba jechuun nama kan irratti. Walaa yajuuzu isqaaxuhu in kennettee kuffistee dhiisuu hin dandeettu, dhowwachuu hin dandeettu meera. Dirqama jecha. Maaliif jennaan meerii kun waan dubartii tan ittiin halaalfattu waan ta'eef. Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhaa? Wa'aatu nisaa saduqaatihinna nihla. Dubartii tanaaf kennaadhaa jedhu.